kana waa saubatani waa undallo sariftani ila ani oromon agenda hasona godatu male nama waa takkalleen hayyee joona garra dhiifamanarraa waa takkallee gee gabaabsa antumurade tumure gabaabsatan jedha ammoo kanin isiniidha namni rabbii fi guyyaa qiyaamaatitti amantan kanin isin ani milyoon tutuni naaf barattootiyyaa akkasuma jin anaafis nama hundaafis amaanaadha dhiirti biraalleen akka ittillee hin taphan dhiirti biraalleen akka ittillee hin taphan akka inillee miin haadara akka sababa keessaniin illee jechaan illee tuyxanii islaamummaarraa akka hin baan yookiin akka amantaa teessan jabeeffatti nam ilmi namaa kamuutu ni dogongora waan ta'eef rabbiin hireen harka rabbii jirti jaalalti immoo jaalaltinis harka rabbii jirti akka namni tokkollee jechaanis ishillee hin xune akka obboleettiitti akka obboleessaatitti akka jabeeffatan hadara inuma kabaja islaamummaatiif jecha kabaja obboleettii teessaniitiif jecha bakka guddaa naaf qabaadhaaf ana mallee taanaaf bakka guddaan qabaa wallaahi mallee taanaaf ani na biratti dubartiin na biratti kabaja guddaa qabdan gabeetu yoo ta'u garteellee dhageeffadhaa na biratti dubartii kabaja guddaa qabdi yoo nanga fedhii wanta iyyuu jedhallee carraan adda nu baasellee na biratti Beirut jirta jechuun gaariidha. Wanti akkamii waa'ee keessan maalirra jirtanii singalchinaa jechuu jirra Mahammad Bayyaan biratti akkam jirta? Ani immoo bara mana keessa dubartii biraatti fuudha jedhee yaadu jira. Maaliif ati hoo? Ani jaartii isaa ta'uu hin danda'u. Maaliif? Ani nama isaaf ta'u miti. Inni si filatee miti sirratti aarsaa guddaa kaffalee. Dhugaadhaan filatee aarsaa narratti kaffalee yeroo dheeraa waliin dabarsinee hidhaa jennee osoo hin taane hafe. Isaanii siif hin galu jettee ni jirtaa Mahammadiin? Itti meetiin hin jiraayee. Nayii xiyattee immoo akkanumatti hin taate biraa fuudhetteen. Laa nahii jedhanii ani akka waliin turreetti akka nama tokkotti ani waan si gargaaramuu qabullee anillee namoota wajjin si gargaaree si hoosisnaa jedheeni jira. Maal jeera inni? Inni akka jedhu kana hunda na taasitee akkana natti ta'utte waan hedduu jira beektee maaliif jennaan ani isa sobuulleen barbaadu kana caalaa walii hiraarsuurreen hin barbaachisu dhugaa dubbachuudhaaf inni kun nama barsiisaadha beektee namni waa barsiisu kun immoo tasgabbii barbaada beektee inni kun barnoota idilee miti kan akkanumatti kitaabarraa miti ka dubbisu aga tasfiiraatti faa qaraasisaa namni diin rabbii qaraasisuuf eeggannoodhaan qaraasisuu qaba of eeggannoodhaan waan hunda gochuu qaba amma irraa gustee akka jeeqamuun barbaadu beektee ani dhugaa dubbachuudhaaf. Inni illee natti himee jira akkati akkas jetteeni bakka hawaasatti himnee fuusifna jechuudha. Ayyee. Anga ergamillee beeku Nasraanna ergite deemisee Riyaadii waaminaan jette Sheek Riyaadii yaalii godhetti milkoofne nama immoo Riyaaditti illee dhiyaatu Abuyaayaa dubbisee ture akka isaan illee waan kanatti dubbatanii as dhufan ishee Abuyaayaa illee dubbisee ture. Imma bonii waan tokko dubbatu barbaade haqa dubbanne eegatate imma bonii quba qabdi nuti waan kana gaffageenya Sheek Riyaadii namoota ammas waamtan kana caala namni keessa waan kana dubbataa ture haaraa ture waama bayaan illee amma Sheek Riyaadiif yookaan Hamzaa waamaa jedhe kana doon taane guyyaa tokko lama bonii bakka jirtu dubbadha nuti gareedhaan hidhannee bakka Ustaad Ahmad bakka Abuyaayaan bakka Ahmad Abdii Culullee gurbaa Jarmanii jiru kana jechuudha. Muniir Abubakar Muniiriin ka Jarmanii sibira jiru guyyaa hedduu yaalii godhaa turre. Yoo yaaliin sun akka nu beeynuun adda ta'ee milkaa'e. Wanni amma sheebalu nu amma waa hidhaan jirru waa hiikaan jirru. Jarri kun gaafa wal fuudhanii haalli isaanii miidiyaa irra jira. Na dhageettanii mi? Na dhagama? Yada gema kaman? Sagaleen kiyya jira?
نجرا Waan amma isinirraallee barbaadamu waan isinirraallee barbaadamu waan haarawaa miti. Fatwarra hin jirru waa kurran jirtanii dhimmi jaraa kun miidiyaa irratti eegamaa waan jiruuf Muhammad irrallee ibsi kennamu yaadni kennamu boonii irrallee dubbatu waan isaan irra gayan dhagayuu qofatu barbaachisaa akka amma informationii qabu. Lakini xiqqoo nutu dubbiin hanqinni nu bira ture warra jaarsaa waan isaan irra gaansan cuunfinee odoo boonii illee hin taane odoo maama bayaanii illee hin taane jaarson nummaan achi turan sun yoo uummataa ifa godhan silaa bareeda ture beeyte. Ana ustaadni dhufe qola. Silaa akkasitu gaarii. Ustaadni illee dhufe ani amma odoo jararraayyuu hin ta'in jaarsoleen ustaadonni sun waa'een obboleeyyan kennaa kanarra geette jedhanii du'aayii godhanii. Karaa jirtuun silaa odootu marane gaarii ture amma ummata nama ganaa kana waliin qabnee biranti waan jettan jedha eega Shee Muhammad dhufan Shee Muhammad baan eega dhufe waan jedhe haa jedhu isarraa dhageeffannaa silaa adeemsa akkas gaarii ture nasira haqiiqatti jaarsotu miti taphaatu jaalatti Neetworkiin baay'ee qabu mee jira. carraa isaa kenna carraa isaa kenname. Qoya neetworkiin isaa tolu. Isin bira ni jira Muhammad na bira meerreetu jira. Nabiru biratti mul'ata. Na bira maraa jira akkanatti. Yaa baasee jira. Ama baaseyyuu waan isin walii galtaniif Guys, family gargaara. Okay. abuyaa yallee Hundi keessanuu maayikii badhaadha. Abu Sheekh Kamal Urfaadha galatooma shabakaan nama koraayye jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hundi ilmaan Oromoo barreessila jirtan hundi keessaniitu Urfaadha galatooma bakka jirtanitti nagaa fi raamanni Rabbi isin biraa jiraatu isinin jedhu. Ani arrabooda ajandaa fi yaa'ii miidiyaa kan irratti nagartanii isinin jechuu arbaadeet. Ani hedduu Rabbiin kiyyaa fi hedduu kabaja Rabbii kiyyaa fi aalummanii fi sheekan kiyya biraa isa hedduu dhabaayii jira. Sababa ajandaa sooshaal miidiyaa kanaatiif jecha sababa waa'ee bultii xiyyaatiif jecha maqaa Rabbiitiin isin qabe. Ani waa hedduullee asirrattillee haasa'ullee hin barbaadu. Akkuma Ustaad Kamaal faan jedhanis Ustaad Kamaal ol deebisaa shabakaa gabbuusa moo dhiifama ol deebise na hasra. Akkuma Ustaad Kamaal faan jedhanii ol deebise shabakaa gabbuusa moo ol deebise. Ergaddaa Akkuma Ustaad Ustaad Kamaal Kamal. faan jedhanis Namni jara yoo namni atiin obboleessa qabdu atiin obboleessa wajjin dhalattee qabdu koomentii badduu na jalatti hin barreessu. Maayikii qabadduun hasiraatis dhiifamaa wajjin. Kamalin ol galchu Kamal laa guys. Mira keessallee hin galu. Maayikii qabadhuu Ustaad Kamal lakkoofsa tokko barreeffatanii ol galcha. Lamaffaa waa hedduullee haasa'ullee hin barbaadu. Ani akka namatti tokkootitti gulii ajandaa kiyyallee as barrattis namni tokkollee na godhatullee hin barbaadu. Jaalaltiinis kennaa Rabbiiti. Nama tokkollee akka nama tuytuunis hin barbaadu. Oromoo waa takkallee hin dubbatinaa, waa takkallee hin kaasinaa, namallee hin narrabsinaa, namallee hin tuqinaa. Akka nama obboleessa Islaamaatitti, akka nama obboleessa Muslimaa, akka nama obboleessa keessan nama diin barsiisoo yookaan nama diin barachaa jiruutitti aduu birurraa kaaftanii wallahi yoo aruuza kiyya gammachuu kiyya kana barbaaddan taatan miyyollee na gammachuuti argullee naani feeti. Kalaas erga waliin deemnee hanganaan kaayyee jennu taate waa takkallee hin dubbateenaadha. Yoo dhugumaan namummaan isinitti dhagahamtu taate ani hedduun miidhame wallahi hedduun miidhame. Ammoo garuu shamarran hadaraa jecha kiyya kana qalamaan illee hin taatu barreeffadhaadha. Nama isin jaalatutti hadaraa hin boonina. Nama isin jaalatutti hadaraa hin boonina. Nama isin jaalatu qalbii isaa eegaa hanganuma qofan isin jechuu arbaata. Dubbiin isin dheeressu waa takkallee hin haasayina.
واتقل دبتنا واتقل من قدام اللي جينا يو أكنما مسلمات أتين برنا قوتون الرب ساباتس يو خدقمان أبليس خنكي أك إني سموني سانا جيتاتي جارمو بربادو خطاتو تاد أكنا جناد أبتي أدو قويا برو ديمي أكنن ديمي نخاقو ديمي فلو قفان مقفان سرا أربات خلاص واتكلم الناس هنا واتكلم جندل قدسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيت انجل عيسى خلاص اوكي دقيقة سنة جرتن جايز ثم تورمو دقيقة فدا محمد تبتي بيجرا وني محمد أنا أنجي كانوا متوقعتي مجونس وني نانجتي أدام بانا نفوسي ساجت نفوسي فدا أبا منفيا خبزاني نفوسي فدا قالوا أكا أجندا توهم بربادو أكا جت بونيجن يو أبا جبان هكا سين هكا نمان جبان أستاذ محمد إيجانا في النور أكا بقولنا نيت كورة دابريس تكا أجندا ميديا را بقولنا فرتهم بخوجت أجندا ميديا أسودي موتي وان هدو تكرانو جه كنافي أنا فيني ولدتي هنديم نوجا تلام جيوان أني إساو جنين هنديمو نما إساو جنديم نما بيجي خيس هجر نما إسرا فقونتين فودو كبا نصراتين يجت إني نصراتين يقربي مسنجرا ولدو فينا نسدي ناسو إني أرادنا بروا آخرادا كاني صوبتو كتير آخر ربي قويا كأمان الرجاجة ربي فجتة mana bitadhe dachi bitadhe tinje Muhammad mana jaradhe qabaaj mani nan jaradhe kun hararije harar keessa arattanya jira kanarratti mo manni kun miliyana lamatti dhiyaataa je maallaqan harka qabuun fitadhe je sinigale qarshi takka hin qabu mijoota tayne kha goredhe jaratti arsa meeqa khafalelle addan hafne kuno nadidde nahi khinan jatte je torban takka والجتي دبتشان جرو نهي خنان جتة أنا راندوفني أني حواسني كيا أرومون ورن الرادلت ورد إما كي يجعل كبا قدو ما نوردو فاجر تاني كارشي ولي تبوسا نفوسي سامنانين كبا بوني يتي يعني تقل فرد جيتين اتي لفئي منا خنا جارت ليه منا جارت شو مالي بولتلا جارتين جالت وتنقل فتشو هندن دينيه حد ندد ديسيني نرى هفتي جرتي أرومون أسوأ أجندان نقولن ربي فجتة جلا أكا إلما سانيتي أكا أستاذ سانيتي إسيف جالة سيتي فانيس أرسا قدا خفلة إسيس ذاتي يف أرسا قدا خفلته والربين جملة علمنا ما جهين تاتو منا حواسني اتقام مدوتي بلما حواسني فدي سانيتي إنك أبي منا إفي سانيتي اتقام مدنتي واندن دي ولدتي بوساني أنا الشيخ موسى سؤالات الدكين فوز سجاني وانين على الرأولين قالوا ناف حواسن خيها قبيسو حواسن كنت إما خي جل كبا هكذا ما جل جرا برانا جي أجي أورم أستاذ نقول كذا إيجان بني ولد في أجندات هذا كم بانيجي أما قروا أجندات وهم بربادو سبب أجنداتي أستاذ هون نسنا ديسني شيخوتي نسنا ديسني درسون اللي نديسني واميك أتون الرجي دين الرتي هجنا جه وبليس كين يكون جاللتي وانا منقونين قبضو أصو أستاذ بونية دان أصو بونية ولين جالتين محمد هم بينونك غاري تاوس هما تاوس جرجرا تاوس سوتا ديما تاوس حواس نورمو هم بين إيجيسا ولد دفن أجر كان اللي كقولي كيكم سجرجرا كان تدبي كيسة تلوفوتو أبصفت أجيسه مجي يوني لك جبادي دوبتو إن اللي أنا كجبادي دوبتو قولي أكنا ما يساوي جمانة كوكيسة دلتي جرا كنا عمل ثاني برني حال ثاني برني جرينغ ثاني خيس أكواسا سينة جرا إيجا سينة جروفوجا وني ثاني الرجيم ثانا أني وني جتشو بربادو إيراستي دلاستي بولتي جارة شو رافيرو خاتن هاساو خلي جدونين بوسا يرو بولتي جارة شو خاتن جارسكي ميديا رنفدين جارتي تي ميديا رنفدين جاللي كي ميديا رنفدين جاللي تيتلي ميديا رنفدين كان مالين جتشو بربادي ميديا رواني دفه تك تطولت نجار تك كنا
nasiibaa nama mataa jabaatuu fi nama obsa qabu akka Hamzaa Haajii fi akka Ashitti Abbilee malee akka Nasrii Aanoolee malee meediyaa irratti namni bultiin gabbaatee tolteef hin jiru. Nasriin meediyaa irra fuudhe. Hamzaa keenya kunis meediyaa irra fuudhe. Garuu bilchinaan bultii isaanii jabeeffatanii alhamdulillah namoonni akkanatti ifirraa amantii qabdan yoo taatan malee jaartii ta'e jaalallee ta'e sooshaal miidiyaan fidini wanni amma goonu Hamzaanis jira. Hamzaa Hajii ustaaza keenya ballama qabaaf hawaasa nama 3,000 jirtanii faraqatti ol seenaa fadhii teessaniin ustaazni ganaa meediyaa irratti hin deebi'u jee kuno shuluk jee bu'ee jira agartanii jirtanii. Because yoo yaadattan ta'e baabaa sheekamiin Ibroo ustaaz Mahamad Bayyaanii bilbilee gorsa bilchaataa tokko jedhe. Anillee emotional ta'eetiin viidiyoo takka waraabee ture. Ustaaz Jamaal Aliyyiitii fi ustaaz baabaa sheekamiin Ibrooti waan dabarsee qaba. Haa kabajamu baabaan Amiin dubbisee waan jeen miidiyaa irraa gabbu'i. Dhiisi dhimma kana jaartii ta'e lafa gabbuufadhu. Lafatti waan gootu godhadhu jeen. Mahamad gorsa baabaa sheekamiin Ibroo sirriitti fudhatee jira. Ga'ee sagalee kana biraan ga'a. Wallahi sirriitti fudhatee jira. Ani ammas waan inni jechuu barbaadu ulamaayin teenya tabiyya keessa jirtan ka Harargeedha. Siigalee Abdurrahmaan Hussein baabaa sheekamiin Ibroo Sheekh Jamaal Aliyyi abbaa keenya jaalannu kabajnu sheekha keenya guddaa akka Itoophiyaatti qabnu Sheekh Musaa Su'aalaa Barsiisaa Mahamad Bayyaan Mahamad nuufuus isaan tala jaalattan waan dhabdan akka hawaasaatti nu gaafadhaa intalees irraa gammaddan mucaa kana qabaa nuti qaba mucaan kun nama xiqqaadha quraana irratti haga nagee qalbii isaa cabxee jirti yaa'is Oromoo ilma keessan irra dhaabaa laala obboleessa keessan irra dhaabaa laala gurbaa haboo taatuuf gurbaa adaadaa taatuuf yookaan ilma kee godhi Mahamad Bayyaan laali namni hundinuu jechuudha. Dhimma isaa kana ammoo booda ajandaa qoosaa keessaa baasaa namni rabbii guyyaa qiyaamaa sodaattan ka islaamummaa qabdan. Ani fudhadhee jira. Mana qabaa fi gargaarsa isaan malu Oromoon biyya keessaas ka biyya alaatis isa duubatti godhaa mucaa kana gateessisaa galatooma. Uummata islaamarraa nama haqa qabu Mahamad Bayyaan barsiisaa diinaati. Sababa Nannaga'u naan jetti itti meeraa nannaga'u jetti seena nannaga'u maaliin godha naan jetti ani. Kana jechuun Mahamad Bayyaan utuma sin jaalladhaa booniyyan jettuuni dhufee miidiyaa irratti bu'aa jechuudha. Yaani yoo tokkitidha waliin haasa'u gaa fakkeenyaaf ittiin haasofti yoonan immoo dhowwee ittiin himtuuni jedhee nannaga'u seena maalan godhaa jetti nama akkas jedhu oomtatti gootu jiru beektaa. Maal kun jedhan Mahamad emi maallaa gochuu didde jedhaan akkatti dhageessetti Mahamad Bayyaan booniyyeedhaanii maallaa gochuu didde maal ta'e jedhame fedhiinsaa maalidha akkati beektu. Wallahi awwama tokko waan jiraa kanarraa wantum jechuun akkuma hiriyaa tokkotti gaa namni wal beeka walitti himaa akkuma hiriyaa tokkotti jechuu barbaadetan jechuun hunda ta'uu baatullee waanuma akka hiriyaatti beektu wali. Ilaa amma garee keessatti anis barattuu isaan ture miti waliin taphatu waliin kolfuu haadha manaa abbaa warraa waliin jedhanii waliin taphachaa oolu ani wantaan quba qabu tokko hin jiru achi ennuun galgala ammas miidiyaa irra bahee waan biraan arga feesbuuk irratti maal nagaa miti waliin nagaa miti maaltu maal ta'e anoon beeku yoo sadhu gaafallee miidiyaa irratti bahee ofirratti nagaa ture jechuudha. Na maaliif maal kana godharee dinnaanii ammaalan beeka jettu garuu isa kanaa dhugaa dubbachuu fi miidiyaa irratti wantaan arguu fi jara lamman hedduu wantaan argu tokkollee hin jiru waluttiin dhufu jechuudha akkam beekutti waa waliin hin jedhanu gara keessaatiin hedduu yeroon jiraayyuu markaza keessatti dhuumasiin jechuu kooti. Booniyyaa yeroon kennitiif ustaaza kana jechuun yeroon kennitiif turte. Markaza keessa taa'u bar jarri sadiif danii afur inni isiin ijoollee faadhaa quraana dhaggeeffatti saatii dheeraa markaza keessatti dabartu halkanillee inni kitaaba isaa 12 akka biyya kanaa saatii tokko akkas markaza keessaa bahama saatiin yeroo baay'ee kan dhumu markaza keessatti jechuudha isa kana immoo ani isii wajjin mana tokko keessa hin hojjedhu saakam akka jedhu waliin haasaan saakam akka jedhu waliin hin haasofnes ani wantan beeku hin jiru anis mana wajji kon jiraadha isiinis mana wajji isii jiraatti garuu immoo saa dheeraa markaza keessatti wajjin jira arga. Jechuun ati waa'ee ustaaz Mahamad Bayyaan irraa adda bahii siin ta'uu jettee waan gorsite qabda takka jechuun Mahamad Bayyaan siin ta'uu
nama biraa barbaadadhu jettee wantoota adda baasan wantatti dubbatte jira. Wallahi isinis kana dura viidiyoo sii keessatti illee dubbattees jirti. Arras immoo arrabatuyyuu nama dura du'aa dubbachuu dandeessi. Guyyaa tokko kan nama biraa barbaadadhuuti heerumii dhiisii isaa isiidhaan jedhee isii gorsee hin beeku. Anis isinis nama gallee akkanatti jiraannaa gallee akkas godhannaa jaarsa keenya wajjin jennee kaayyoo danuu wajjin qabnu malee an akka nama tokkootti jaarsa kee kana hiikii nama biraa barbaadadhu wallaahi billaahi guyyaa tokko jedheenii hin beeku. Maaliif yooma fedhallee yoo ta'e jaarsaaf jaarsiidhaan waajjirri. Goonii akka deebitu kabajaan si gaafanna. Isitu jalli isaa waan jedhantu jira. Isa iyyuu kaanayyuu amma kan gaafii natti ta'e kanaafuu isiinis haa dubbattu kunoo yaanii ol seentee haa dubbattu ani wantan isii jallise illee hin jiru wantan isii godhellee hin jiru wantan waa'ee isaarraa isii isa dhiisee jedhee beekus hin jiru. Okay, Boniyeen jirti yaaduma gaafannaan ilaa yeroo tokko isiinis haa dubbattu yaada seentusiidhaan waan jirisiidhaan jedha. Kanaaf wanti booni isiidha miti kuni. Okay. Isiidha miti. Oniidha. Okay. Haa dubbattu yalla. Nuti akka kiyyatti akka tokkummaatti nama sitti duulus miti nama babbayyaanittis duulu miti akka miidiyaa kootiittan waa si gaafadha. Nama si arrabsus miti. Nama ittiin jedhu miti nama irraa adda bahi jedhus miti. Garuu akka miidiyaa kiyyaatti suuraa keenya mee dudduuba keetirraa kaasee eenyu obboleessa koo. Ayyee si kan kaasa. Ayyee kunoo. Ayyee waa si gaafadha kaase kunoo. Akkasumas dandeessee gaafteessu bareeda. Ayyee. Okay, ayyee galatoomii rakkoon qabu suuraa miti waan feete kaasuu danda'an jirta taanaan nan kaasan. Ayiwa. Akkinaan dhufuuf of duuba gootee. Akkinaan dhufuuf of duuba gootee turte. Yaa. Amma dirfatu of duuba godhe yaa sirriidha. Akka inni si qaban argite kaasee naanuma kaasee bara. Ayyee gabas salaati ayyee. Ayyee tokkummaa. Baga nagaan waalaikum salaam warahmatullahi baga nagaan dhufte. Amiin. Maal inni maaltu deemaa jira ammoo maaltu jira? Egaa miidiyaa hawaasaa irratti karaa feesbuukii argaa jirra ajandaa taatee jirta inni sitti duulus inni muka sitti darbatus irra caalaa namoo sitti duulutu heddummaata maaliif akka sitti duulu rakkoon abbaa warraa fi haadha warraa gidduu jiru namni irraa wallaaluu danda'a garuu parsantaan namaa parsantiin 90 ta'u sitti duulaan arge sitti duuleef garuu dhugaa injifachuu hin danda'u dhugaa qabaatte jechuu barbaadeetan namni hagam sitti duulee dhugaa injifachuu hin danda'u abadan oolee bula malee jechuudha. Inni kun beekamaadha kana sirriitti amanuu qabna. Namni parsantii bor oolee bulee deebi'ee si faarsa innarra si arrabsu yoo dhugaa qabaatee ta'e oolee bulee deebi'ee immoo si faarsuu dhufaa jechuudha. Walumaa galatti wanna si gaafadhu viidiyoo namni sitti bilbilee si waraabetu jira. Gaafan siin jedhu Nasiraa Gursum jechuudha. Sitti bilbiltee waa si gaafataa turte. Maamma Bayyaan kana caalan gowwoomsu jedheeni na hiiki jedhee jette. Gowwoomsaa turte Maamma Bayyaan. Kun dhimma kiyyaa fi dhimma ustaazati malee dhimma keessan miti barkana maali gaafiif deebinii amma booda waa'ee kiyyaaf kan isaarra miidiyaa irratti dubbatte it's okay miidiyaa irratti dubbadhe garuu kanaa booda waa'ee dhimma kiyyaaf kan isaa irra deebi'ee dubbachuun barbaadu maaliif jennaan kun waan cufame waan hidhaa fi waan hiikaa nama tokkollee kan ilaallatu miti maaliif jennaan aniif inni karaa keessootiin wanni malnikaa waliin karaa keessootiin walii namalee miidiyaa irratti waan siniif gabaasnu tokkollee hin jiraatu. Kanaaf dammoo waan darbe sana kaasee dubbatti ammas booniyyee gaafa ni kaana hidhatu akkanatti hin barree ammuma kee ammas inni dhanaan jedhee jette maal akkamitti akkana siin jedhee booni. Akkasiin siin jedhee niin jedhee miidiyaa irratti. Anaafi miti sagalee keessa jira waraabamee malee ibsaa abbaa jaalalaa faana. Dogongoreen ta'a. Okay, ni kaasanatti yaaddeeruma ni kaayidhamte moo utuutti yaadiin ni kaayidhamte? Inni jabbarri dheeraa dabarnaa fi ni dagadhe amma. Jechuun akkati yaadattu akkami kana ni dagattu bar. Namni guyyaa ni kaasaan guyyaa hiruma hin dagatu namni umurii isaa dulluuba keessa iyyuu guyyaa akkatti hiruma hin dagatu bar. Baate. Ammallee si barbaadna. Obsumalee egaa sabaruun dirqamaa jechuudha. Isin waan feete jettu miira aarii keessa jiraachuu dandeessi tasgabbeessuu danda'uudha qabna waan ta'e hubachuu dandeenya jechuudha.
hin arrabsina. Arrabsuun gaarii miti waan ta'eef. Ta'ii mucaan dhugaa qabdi. Immoo akkuma jedhan sana boonii ammallee si deebifna oo danda'amaa ta'e si deebifna waan dubbannu. Ammallee aga dandeenye si deebifna si harkifna jechuudha. Gaaffii keenya akkuma nuti si kabanye gaaffii keenya utuu nuun deebisin ba'uun hin danda'amu. Gaaffii keenya nu deebisi. Waan nuti si gaafannu jechuudha. Si harkifnee jirra. Tokkummaa amma bakka kanatti yoo gaaffii biraayyuu dhiiftee ani bultii jiraa keessa jiraachuuf yookaan jiraachuu dhabuuyyuu gaafattee booniin kana sii deebistee otoo baate iyyuu rakkoon qabu. Waa'ee kee naan deebifne ammallee bar waa'ee kee deebiftee illee baatu waa'ee kee naan deebifne ammallee bar waa'ee seena waa'ee kee hin deebifne bar akka waan sii waliin jirtuuti akka waan ati dudduuba jirtu si dubbataa jirti bar akka waan sii wajjin jirtuuti kan iyyuu ifa nuun taane bar. Kanaafuu inshaallah mee ani mucaa sanallee beekuu koos namoonni hedduun isiitu itti ergee mucaa sanallee jedhaa jiran. Wallaahi an raamadaana kanaan nan gahin mucaa sana hin beekun ture. An akkuma isiin nagaa gaafattullee hin beekun ture. Kanaafuu isiinillee hin beektiif hin beektuu koo qofa asirratti himtu namoonni na arrabsuu barbaadan qofti na arrabsanii kayrii jiraa irraa na argatan. Wallaahi ani nu deebisime. Booni oojala jiraatte ergadhuuti ol bahiiti narraa buusii waan kana dhugaa dubbachuuf yaani wamti maatiin koo arrafamanuuf hin jiru wamti namni maatii koo xiqqeessuuf hin jiru atis hin beekta waan kana keessa akkan quba hin qabne qofa ummataaf ibsinsiin jedha ammallee akka hiriyaattis akka obboleettiittis jechuudha. Nan beeka garuu deebisuu qabdi gabooniyyee barbaanna oo dhugaan goddanyaa kee taate akkati dudduubba hin jirre ifa nu gochuudha qabdi jechuudha. Oo dudduuba koo jirti oo hin jirre jechuun namni sitti duulaa jira waan ta'eef waa'ee keerraallee akka waan nu deebisu barbaanna akka sobaan sitti duulamu hin barbaannu waan ta'eef. Kanaafuu yoo ol baate waan biraa dhiisiiti kanuma gaafadhuun isin jechuu kooti. Isin waan asii dhimma dhuunfaa yoo ta'e isin dhimma dhuunfaa isiirraa dubbachuu. Yaa galatooma. Okay. Kabajaa akkamii waan ta'eef suuraa nuti gaa nama kabajna maaliif namni sun dhiyaatee suuraa kaasii jennaani hin gaafna nuti nama kabajuu danda'uudha qabna nama dhaga'uu danda'uu qabna. Dhageessee amma bakka kanatti tokkummaa. Waami gabooniyyeen akkati duuba hin jirre nuuf himtu yookaan nu duuba jirti yookaan na duuba hin jirtu jettu. Isiin waan ati waa'ee isaarraa dubbachuu barbaadde seeteetuuyyuu gadi buute. Anumti kunuyyuu itti dubbachuu hin barbaaddu yoon itti dubbachuu jedhee kun waan dhuunfaa kootiiti seenaa siin galchunaan jettu. Fakkeenyaaf dhimma dhuunfaa isiirraa namni dubbachuu hin barbaanne yaani wamtatti beekuu qabdu. Dhimma dhuunfaa si dhiisiiti dhimma koo qofa mucaa sana beekaaf hin beeku anatitti ergee moo nama biraatitti ergee kana kan biraa moo waan kana keessaa seenaan quba qabdiif hin qabdu qofa gaafadhu malee isiin dhimma isaarraa dubbachuu nama biraatti dhiisii anumti kunuyyuu on gaafadhee natti hin dubbattu. Bakka kun waan Abbaa Urraasii miti maama bayyaan ammatti. Ani hin beeku isa kanas yaani. Innis nayii kinaan jette ilaa akkana jedhe bar nayii kinaan jettee jedhe. Isiinis immoo nayii kin jedheenii jette. Waliikneera naan hin jenne kaa. Innis hiikeera hin jenne isiinis nayii keera hin jenne. Nayii kin jedheenii. Innis immoo nayii kinaan jettee jedhe bar. Sagalee kee dhagaan jira namoonni irra bilbileen ajeeqee. Okay. Amma booniyyee lakkoofsa tokko rukutattee waa'ee kee dubbatti moo dubbattuu dhuguma goddanyaa kee taate kan nuti barbaadnu kanaa'u. Yaani isin waan ati dhimma isaa gaafachuuf ol galchite seete isin dhimma isaanaa wajjin nuyyuu dubbachuun feetu. Okay, dhimma keerraa dubbannu ishi. Okay, oo jala jiraatte oo dhagaa jiraatte ergadhu ol bahi booni. Kunoo kana barbaanna nuti. Oo dhugumaan quban qabduuf eenyu ta'ee ergachuudha malee achii miti sana booda yaadattaa nutti darbuuf deemnaa jechuudha. Ansana booda akkati nama si tuquuf yoo isin dhugaa tokko dubbatte nama si tuquuf deebisuun keenya gaariidha. Okay, harkiseera. Nan harkisa qofa. Booni ol bahiiti wanti namni na arrabsuuf hin jiru wanti namni maatii koos arrabsuuf hin jiru ol bahi dhugaa jiru dubbatu. Kana maama bayyaan iyyuu dhufee dhugaa jiru dubbachuu ni danda'a. Akka waan kana keessaa quba hin qabne inni iyyuu ni beeka jechuudha. Yaa akkasi yaa. Amma si eegaa erga harkiseera. Harkiseera si eegaa jirra. Isin gaa dubbii sitti hirkifteetti jechuudha. Oo deebiinuu hin deebifne akka itti sirraa mormii hin qabnu jechuudha si galee. Oo isin deebifne akkamitti sirraa mormii naree?
akkamitti keessa jirtu siin jenne re'oo siin dhuftee lakki siin keessa jirtu isiirraa naa goraa dhimma kana keessa siin nuun hin jenne akkam gooname akkamitti si'aati keessa jirtu siin jennare. Yoo dhuftee dubbatti isiin amma ol galtee harkiseen jira bar. garuu dhimma dubbatamuuf jedhe waan biraa seetiitu baate. Okay. Isii miti inni galee idar harkiseen jira bar amboonii harkiseen jira bar. لا تكما سجلين كيرا السلام عليكم. عليكم السلام صبري ميدا صبري بلا برام بديني. لكن بلا متي تكما أديم سمو تكوا وأنا متوقع تشوفهم بربادين. يا أوكي jadi شوي. يونا هايم نراكم كم. يجورا كيادا. أتيرو بدو كيادا. ويا وارا كيادا وي. أكيادا